Ciao 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 belle ciao ciao ciao. سلام يا قريسو سلام وندسو سلام يا قريسو እንደምን አላችሁ እንኳን ለባህሉ በሰላም መጣችሁ የፍቅር የሰላም የሰው ሀገር የሰው ነው እንደራሳዩ ቢከፋውም ቢቸገርም ያዝንም ብቻ ያቀናበት ጉዳዩ ሞልቶ እስኪመልሰው አሜን ብሎ ዝም እንጂ ቢነኩታው አግዘኝና ተጸሎት የአባቴ ምርቃት የለኝም ሌላ መጽናኛ Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu fayyaa keessanii? Nageenyi na bira jiru isin biras akka jiru abdiin qaba. YouTube koo faarawaa kan ta'e subscribe gochuu hin dagatinaa. Kan YouTube koo maatii taatan immoo like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa obboloota koo hundumti keessanuu kan beekes osoo hin beeknes isin muufachiise maqaa waaqayyootiin ifama isin gaafachuu barbaada. Ani naman itti muufadhes hin qabu. Egaati akka fedhaaf eeyyama waaqayyoo ta'ee gara biyya koo galuuf waan ta'eef hundumti keessanuu kadhannaa keessaniin na yaadadha. Akka amantaa keessaniitiin akkasuma immoo yoon isin muufachiisee jiraadhe dhiifama isiniin jechuun barbaada. Egaati karoora waggaa dheeraa namni kamuu biyya ormaa keessa tura malee keessatti hin hafuuti. Isinis immoo waaqayyoon nagaan isinaa galchuu isinaa fidu warra yaada qabu. Fayyaa baatanii fayyaa maatii keessan biyya keessanitti waaqayyo isinaa deebisuun isiniin jedha. Egaati waggaa dheeraa biyya ormaa turanii nagaadhaan waan nagaadhaan biyya ofiitti galuudha. Egaa anis waggaa hedduudhaaf naan gala jedhee yaadaa ture. Guyyaa isaa malee hin ta'u jechuudha. Waan hundumtuu guyyaa eeyyama rabbi malee hin ta'u. Rabbi siif eeyyame guyyaa akkanaa amnaan bishaan kee biyya kanaa dhume jedhee siif eeyyame malee hin ta'u. Ofii keetiif yaaddeef hin ta'u. Egaa yeroo hundaa numan karoorsaa amma naaf tasaa ka'ee gara biyya koo galuuf waan ta'eef hundumti keessanuu nagaan naa tura. Waaqayyo nagaan walitti nu haa deebisu. Kadhannaa keessanis nas eebbisaan isiniin jechuu barbaada. Hundumtuu immoo eeyyama isaatiin ta'a guyyaa isaatiin ta'a. Nuti yaadne foonni ta'u tokko hin jiru. Akka yaada kootitiin qaatan kanan galuudha. Gayyoonaa hin eeguun tureekin eeyyama isaa ta'eeti waan ta'eef guyyaa har'aa eegeen jira. Hunduma keenya immoo wanta yaadne karoorfannee waaqayyoon fiixan nu baasee gara biyya keenya akka nu deebisu waaqayyo irraa abdiin qaba. Isiniin jedha. Hundumti keessanuu immoo nagaadhaan akka gara biyya keessanii galtan abdii kooti. Nagaadhaanis koottaa biyyattanis hin eegaan isiniin jedha. Gaa jabaadhaadha. Hundumtuu guyyaa isaatiin ta'a. Nuti muddamneedhaaf yaadneedhaaf karoorsiniidhaafis wanti ta'u tokko hin jiru jechuudha. Akka yaada kootitti qaata gara biyya koo kanan galuudha. Gin barana osoo hin jedhu ji'a dhufu osoo hin jedhu akkasumatti ture. Galata isaa ammoo naaf tasaa ka'ee abdii rabbiitiin gara biyya koo deebi'uuf akkan nagaan galu kan nagaan maatii koo atitti galu biyya kootitti galu kadhannaa keessan du'aa keessan naa godhaan isiniin jedha. Isinis immoo nagaadhaan koottaa nagaadhaan isinaa fiduu. Wal baruun salphaadha gin namarraa gargar ba'uun hedduu ulfaata jechuudha. Ani keessatti ijoolleen miidiyaadhaan wal baree irraa fagaachuun hedduu tokko natti ulfaatee jira. Dhugaa ijoolleen baay'ee jaaladhu baay'ee kabajuu isaanii akkasuma immoo isaanis jechuun kana jedhee dubbachuu hin danda'u dhugaa rabbi
baay'ee ulfaata jechuudha. Nama wal baruun hedduu tokko salphaa ta'us irraa gargar bahuun hedduu sitti ulfaata dhugaa amma keessi koo na bu'uura hinatu beeka jechuudha. Duraan gisee ijoolleen na biraa deeman anaadha kan garan kaffa'u jechuudha. ግን immoo anas immoo carraan na ga'ee jira. Uumaa gochuun hin danda'amu wal baruun carraa ta'ee gargar fagaachuunis immoo uuma jira waan ta'eef yoo fayyaan jiraate nageenyi jiraate bakka jiran hundumattuu wal argu ammas immoo online marraa wal agarra waan ta'eef booddeettis immoo fedha isaa yoo ta'e online marraa wal agarra yoo fedha waaqayyoo ta'e ijaa wal argine immoo waaqayyo immoo ijaa wal agarsiisa namni jiru ijaa wal arguu hin hafu waan ta'eef nama biyya keenyattis galee ijaa wal argu nu haa taasisu nama miidiyaa irratti wal baree waliin taphate bichaa miti. Egaa hedduu tokko garaan na hammaate isinirraa fagaachuudhaaf እንግዲህ uumaa gochuu hin danda'u gara biyya kooti waan ta'eef biyya ormaa keessatti immoo aga fe'es sitti tolu aga fe'es gaarii ta'u biyya ormaa kanuma ormaati. Har'aaf yoo keessa turtellee borummoo biyyuma ta'ee itti galta jechuudha. Biyyaa fi kan akka biyya ofii fi haadha ofii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kadhannaa keessanii na yaadadhaa. Nas eebbisaa nas muufattanii yoo jiraattan dhiifama naa godhaa. Ani nama kamittuu muufadhee garaatti qabadhee hin jiru. Kan natti muufattanii garaatti na qabattanii yoo jiraatanis dhiifama naa taasisaa isiniin jechuu barbaada. Uumaa isiniin jechuu hin danda'u kanarra dhugaa. Maaliif namni gaafa wal baru wal gammadee wal bara gaafa gargar bahu immoo bakka nama san biraa oduu fagaachuu baadhee jetta jechuudha. ግን uumaa gochuu hin dandeessu kun carraadha waan ta'eef isinis immoo waaqayyo carraa kanaan isin haa gahu nagaadhaan hojjetattanii waan garaa keessanii waan yaada keessanii karoora keessan guuttattanii nama gara biyyaatti deebi'ee gammachuudhaan fuula ifaan maatii keessan immoo akkuma biraa baatanitti nagaadhaan akka itti galtan waaqayyo irraa abdiin qaba. Waaqayyo nagaadhaan isin haa galchu. Anas immoo nagaadhaan maatii kootitti na haa galchu. Engadii wal agarra yoo waaqayyo jedhee fedha isaa ta'u waan ta'eef jabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Kanarra waan isiniin jedhu hin jiru. Dhaamsan isinii qabu hin jiru. Dhaamsan isinii qabu fayyaa keessa waaqayyo isiniif haa kennu. Waan fayyaadha. Fayyaa yoo jiraatte waan hundumtuu jira. Fayyaa yoo jiraatte namaanis jaalatamtaa hojjettees baates galta waan ta'eef ifama. Fayyaa guutuu isiniif haa kennu isiniin jechuu jaaladha. Hunda keessanuu isin jaaladha isin kabaja. Kanaan isin jaaladhu isin kabaju caalaa Rabbis na jaalatu isin haa kabaju. Wanti jedhu qabu kana caalaa nagaan naa tura nagaatti isiniin jechuu barbaada kan. Baay'ee ulfaata baay'ee natti ulfaate waan hundumaafuu nagaan naa tura. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Nagaan naa tura nagaan naa jiraadha. Nama Rabbi walitti nagaa walitti nu deebisu haa taasisu. Nagaan naa turaan isiniin jedha. Yeroo nafe yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa jiraadha. የሰው ሀገር የሰው ነው እንደራሳዩ ቢከፋውም ቢቸገርም ያዝንም ብቻ ያቀናበት ጉዳዩ ሞልቶ እስኪመልሰው አሜን ብሎ ዝም እንጂ ቢነኩት ነው። አግዘኝና ተጸሎት የአባቴ ምርቃት የለኝም ሌላ መጽናኛ ብቻዬን ሳዝን ሲከፋ ከአገሩ ከሞቀው ጎጆ
ከክፍሽ ብርቅም ልቤ አብሮኝ ነው የሚፈቅርሽ አብሮኝ ነው